jirta. Mata duree walalee keetii obsa fixannee jirti. Ashamaa akkam jirtu qeerroowwan koomartuu ilmaan haadha tokko qarreen bahaa dhiyaa ijoolleen wallaggaa jirtu warra Arsii wal harkaa fuudhiitii dhaamsanaaf dabarsi. Qeerroo Shawwaaf Jimmaa jirtu warra argee hiddituu kasoomsaa loltuu akka kanniisaa ani isinan argee. Qeerroo warra Mattuu Gujii fi Booranaa warri diina keenya nurraa galuu didde tokkummaadhaan kaana. Qeerroo warra Buunnoo jirtu warra Baalee daangaarraa buqqa'uun kan bara darbeerra isa maatu caale. Qulqulluu turoobee lafarra lola'ee kunoo bishaan faale duuti ilmaan nagaa'oo kunoo itti caale. Kanaan booda garuu obsa fixanneerra ola deemtuu tokkees wareega laanneerra. Kanaan booda rafnu cirreerra firaashii nuyyuu dhaqnee lollaanuuf kennaa kilaashii maaloo yaa lammaa koo maaloo yaa biyyi utuu sin jirtanii. Utuu sin jirtanuu maaliif dhumaa biyyi lubbuuwwan qaqqaalii kennuun of wareege waaboon eegaan biyyaa maaliif ta'e eege kabajaa keessaniif jecha keessan eege gad of qabee taa'e akka waan sodaate lubbuu tokkittii isaas sodaa malee laate. Gootaa gad of bannaan sodaatti fakkaate qeerroon Oromiyaas ta'eera kutate du'a uummata nagaaf hundumtuu rifatee. Hiriira nagaa bahuuf waliin beellamate manca'uu qabeenyaa buqqa'uu daangaarraa maalumaaf callisa qeerroon Oromiyaarraa hiriira nagaa bahuun ammas falan ta'u kilaashii barbaanna isa fala ta'u. Beekumsa jechuudhaan biyya ofiif ta'u yookiis wareegamuun isaaf nyaata ta'u akka kana malee daangaan Oromiyaa yoomuu daangaan ta'u. Karaa kaawaa kibbaa hunduutti marsee karaa bahaaf dhiyaas dhaamsasaa dabarsee Oromiyaa jiituu gogsuudhaaf dabarsee maaloo lammaan keenyas maaf kennee dabarsee atis waa biyyi koo higuma qeerrootiin araat kiiloo teesse barcuma jaraatu dariisu jaambessee. Karaa bahaaf dhiyaas dhaamsasaa dabarsee Oromiyaa jiituu gogsuudhaaf dabarsee ati maaloo lammaan keenyas maaf kennee dabarsee ati isa biyyi koo dhiiguma qeerrootiin araat kiiloo teesse barcuma jaraatu dariisu jaambessee. Nuti jennee baay'ee nama dhiinne bitootessa 24 mattuu keessa fiigne firiin qabsoo keenyaa kunooti mul'ate waraabeeyyii guyyaas qeerrootiin jifate. Jennee si abdannee kiyyoo isaanii dhiigdaa waa'een du'a lammii yoo sitti mul'ate atis obbeessisuuf addunyaarra fiigdaa. Maaloo maaliif nyaattee imaanaa barata jechuun hawaasni hunduu baay'ee si komata atis gaanfuree koo erga achi geesse duree gara laaftaa maaltu si jabeesse. Asuma Finfinnee araat kiiloo teesse dhufteen gaafattu maaluma dhageesse Arabaaf Jarmanii inni sitti dhiyeesse Wallagga bahaa moomaaf sirraa fageesse. Maaloo maaliif nyaattee imaanaa barata jechuun waan hunduu baay'ee si komata. Maaloo maaliif nyaattee imaanaa barata jechuun waan hunduu baay'ee si komata. Ati gaanfuree koo erga achi geesse duroo garaa laaftaa maaltu si jabeesse. Asuma Finfinnee araat kiiloo teesse dhuftee nun gaafattu maaluma dhageesse. Arabaaf Jarmanii inni sitti dhiyeesse Wallagga bahaa moomaaf sirraa fageesse. Maqaan qotiyyoo koo inni guddaan qullaa warri Beenishaangul warri deemtu qullaa hunduma barsiifnee akkaataa jireenyaa aadaan Oromootaa addunyaaf fakkeenya. Maaloo yaa jarana maal ilaallee teenya poolisii Oromiyaa gaachana saba keenya nu jalaa ajjeefnaan kunoo gadda teenya. Baraan rakkoo baasuun maaliif nuuf ta'e hiree qeerroowwan Oromoo tokkummaan isaa humnaa haa falmatu ta'e.
bosonaa inni gaafa guddaa maqaan isaa Gabarsaa baay'ee si jaallannee baay'ee si abdanne Lammaan Magarsaa atis yaa korma koo poolisii Oromiyaaf meeshaa meeqa laattee rasaasa 30 mudhii isaatti hidhatee diina dura deema qawwee gonfatee inni nuuf qophaa'e matireesii bitate. Sagalee uummataa yaa OBN ko kayetan ibsataa eegaanis komiiko dhiigni goota Oromoo dhangala'ee hundeesse du'a simmanyi yoo torban tokko deesse ulullee afuufee uummata boonsise. Sagalee uummataa yaa OBN ko kayetan ibsataa eegaanis komiiko dhiigni goota Oromoo dhangala'ee hundeesse du'a simmanyi yoo torban tokko deesse ulullee afuufee uummata boonsise kan poolisii Oromiyaa eenyutu dhowwisiise. Ilaalee alamaa dhiifama nuuf godhi akkamitti gadhine afoota nuun jedhi nuti sun rakkanne akkam gooneefsinaa maatii adda facaa'ee filummaan cobsinaa waadaa goota kuma akkamittiin diigna. Oromiyaa bal'oo dachee magariitu warra diimaas baattee gurraachan jibbitu daangaa ishees addadha dhiigaan sararame lafee goota argamee ittiin ijaarame akkamittiin galti daangaa gumsaa morodaa eeboon baakoo fuudheen qoma isheettan hordaa. Gaachana abbaa kootiin kuffiseetan darbaa biyya qeerroof akkamittiin galti biyya waaqoo guutu biyya qeerroof jaarsi tokkummaan falmatu akkamittiin galti biyya oliiqaa dingil biyya eebbisaa addunyaa nu nyaachuuf shishirti harcaatu naftanyaa. Akkamittiin galti biyya adamsaaddoo warri qullaa deemtu warri mana godoo akkamittiin galti biyya taasifamee. Akkamittiin galti biyya taatee jirru qeerroowwan Oromoo utuu nuti jirru akkamittiin galti biyya meetii sheengoo warri miti nyaattu warri akka wangoo dhaabbatee ishee eega firisaa shuuramu qeerroowwan biyya koo daangaan Oromiyaa yoomiyyuu sarbamu. Akkamittiin galti biyya abbaa gammachiis biyya Asteer Gannoo fannisee ishee guba qeerroon caalii shoonoo. Jallisneen ilaallu daangaa gabachiifna kaa qeerroo hidhu gootummaan beekamtu takka harkan laalle diina biyyaa baasuuf tokkummaadhaan kaane qeerroon inni shawaa kan inni wallaggaa dhaabbachuuti qabaduuti gara daangaa. Dinkannaa abaa'oo warri odeessitu waan raacitti hin qabne ala bukeessitu qabattoo gootee qawwee kan abbaan fedhe hiistu diina daangaa darbe nurraa achi hin deebistu. Bishaan gabateerraa duuti daangaa irraaf saamichi qabeenyaa kunoo jabaateera hiree mataa keetii hunduu murteeffadhu biyya kee Oromiyaa harkaa deeffadhu lubbuu tokkoon qabdu biyya keetiif laadhu. Boqqolloon qorraa miti sobee qorraa fakkaata Oromoon gowwaa miti sobee gowwaa fakkaata. Nagaaf kaanaan nagaadha ituu dhiibu callisa. Dubbiif kaanaan balaadha diigee qullaatti tabbisa hidda dhugaaf jaalalaa humnaan hin kukkutinaa bubbultanii gaabbitu Oromoon tuttuqinaa. Stop Oromo Liberation Front disarmament injifannoon uummata Oromoo.